قولي وهيكم بتهية الإسلام الخالدة رمزاء آمان ونوان السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دران درسي نافيرو كيسنيف جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ربي يا دا مرادك كيسني سنيفا قوت آجاتي سنتفجعتي ولدتي سنيفا قبو الدنيا في آخرت ربي سنعمل كيسو عمري ديرتو برقاق عبدماتي تيسني ولي ربي سنيفا غنو أكس جيشاتي dhaloota urjii gammoojjii akkas jaami gaafii yoo gaafannee nuufi deebistan moo cal jettan dhugaa urjii jechuun maal jechuu urjii jechuun maal jechuu injiinarri istaar afaan ingiliziitiin nuun jette anggo ayata qur'aana sadii keessaa tokko inni deebisee qammalan mee isinii faayimaan aya beekamaa fi urjiin maali garaagarummaan isaanii nu cufaatu rabbiin urjii nu haa godhu urjii jechuun waan itti laallatanii jala deeman jechuu war karaa gabaabaan tokko akkas tanaafuu nu cufaatu hawaasa isaa qofaaf oduun ta'in addunyaa guutuudhaaf warra urjii ta'e rabbi nu haa godhu urjoota san keessaa mee takka isinii faayimu guddaan isaa rasuula keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam isaanii ammata afurtamiiti sallallahu alaihi wa alihi wasallam rabbiin wahyi gama isaanitti buusee gara addunyaa tanaa isaan erge eegasii urjiilee gurguddootuutu jira darastoota isaa abii bakrin siddiiq fa radiyallahu an isaa ammata 38 amantaa islaamaa kaseen umar ibn al-khattab fa radiyallahu an isa amata 27 amantii bareedduu tana kaqeebale kitaaba tokkootu jiraami Michael H. Hartin kabarleese orma 100 influential person jeetiti barreesse tokkoffarra nabi Muhammad kaaye sallallahu alaihi wa alihi wasallam yoo silaa lubbuu teessaniif silsilaa san keessa seentanii deemtanii laaltanii أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه سديتمي لما فرجر سديتمي لما فرجر صاحبتي جكنا فادا أرجين نوتيس جري الرتي لالچوك ابن أبليان كي يك إسلاما جرو مكانا يو أمانتنا أكا غارت اللي نتوركين نوتي هلكس نبيته يرو ماستر هاسو ترسني قدنا دي ريدواتي أبليان كي ينويمي arran tanagaru dirreedawan guddina sanirran jirtu ofiina goda jechuun jijjiiramuudhaaf karaa jalqabne jira isteeppii guddoo karumaa useenuun yoo laalte waan achirra je bishaan yoom seenee bara as billaahi aleek ganda biraa bishaaniin jiru as bishaan seene bara kum takkaa fi 903 jee bara ajallakumullah odoo namni takko hospitaala hin qabaanne dirreeda waatutu hospitaala qabaachuu ture akka baabaan keenya joo jecha isaa sannin haasawo jeetu waan dhufne ammantana asirratti na razaq aduun warri dura baatuuf eenyu obboleeyyan kiyya nutiifi baatii bar garuu arraan tana shodhee taaneetitti nyaadhamne malee rabbi nurraa haa jijjiiru bootan bara kum takkaa fi 997 irraa dirreeda waa vaayirasa maaliituutu seene ni beeytanii vaayirasa jimaatii fi vaayirasa farshootiitti seene 97 booda yaadadhu ani yeroo san teeknika amata lammaffaatiin jeneraal makaaniksii qara'uu ture akka gaariitti yaadadhu manni farshoo guyyaa sanuma booda heddummaati warabbil kaaba asbirallee takkaatu jira yoo tun cufamte tabiraa siibanan obboleeyyan kiyya wanni haasawa isaan naa kannan akkamitti waa'ee haraaraa tana injifannee tokkummaa teenya cimsinee tokkummaa irratti jaaramnaa waan jedhu irratti deemti beeyte nurratti akka gaariitti hojjetanii jiranii garuu nuti waywachuu hin qabnu hogguutu namaatu tuutu akkana nu godhe jenneetuma nama zigaaluu hin qabnu
lubbuu teenyaas jigaalleetiti jijjiirama saniif qophooynee jijjiiramuu ni dandeenya. Namni fedhe waan feete ta'uu dandeessa. Ni amantanii kanatti dhuga waan feete ta'uu dandeessa. Aalima guddaa rabbaaniin tahaa yoo jette atii fi kaayyooteeti ni dandeessa. Khatiiba addunyaarraa nambar waahidiin ta'uu fadhaa yoo jette warabbil kaaba ni dandeessa. Akka Sheekh Abdul Hamid Kishk rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a zamana inni jiru keessatti addunyaan takka isa waliin wal doggomuu hin dandeessu. Khatiiba tokkoffaa ka ture isaan isinin jaalawwan kiyya waan feete doktora ajaa'ibaatiin tahaa yoo jette ni dandeessa. Miskiinummaan illeen isinin dhorkitu obboleeyyan kiyya. Hin agarree namni miskiina maarree obboleessoo asitti waan ammaan tana ja'amteetu jira bar maayindiseeti tana jijjiiruudhaanii isii tana jijjiirraan gama qalbii fidiin ammas yeroo san waan feeta dandeessa. San keessa haraaraa miti bar walaa musjimaa shiishaa sigaaraa kanaa miti. Namni haraaraa kana beeka malee haraaraa jabduutu jira. Haraaraa intarneetiitutu jira bar nu cufaatu mana keenya kaseente. Haraaraa filima wasaqa saniitu jira wal'iyaadu billah. Mana muslimaa cufarraa rabbiin filima sanurraa haabasu. Haraaratti yaaddee ni beektaa san. Odoon amma miti bargaaf tokko proogiraama tokko Dr. Phil proogiraama je'uun laaluu ture. Mucaan cyber addiction irratti facility rehabii tokko seeneen isiniin jaa. Internet gurbaan kun amata meeqa fayyadamanii beektanii? Amata hedduu fayyadame inni. Umuriin isaa garuu xiqqoodha. Amata 17 isaa amata 13 irraa gurbaan san fayyadamuu eegale. Sa'aa 17 fayyadama. Sa'aa 17 guutuu haraaraa itti taate tunilleen haraaraa jechuu fadheeti yoo injifachuu feene waanuma feeneewu injifachuu dandeenya. San keessa taarika intala takkaa isiniif haayimu. Intalti tun Wilma Rodolf jaaniin isin warra Ameerikaati dhukkuba pooliyoo qabdi. Isii amata 5 isii eegale yeroo dhalattumaa dhukkuba kana waliin wali dhalatte pooliyoo ni beeytanii miilaan deemuu hin dandeessu bireesii san kaayaniif jechu akka amma ijoolleen ilkee bireesii godhattu kana kamiilaati jira bireesii san godhatti doktortichi maal jeen deemuu hin dandeessu jeenati deemuu hin dandeessu miilli kee lafanuman ajjannee jeen garuu ayyoo akka gara qabdu qabachuu turte isin yaa intalatiyya waanuma feete yoo ta'uu feete ni dandeessaa jetteetiti intala isii xiqqoo tana bara ta'amat 5 tana gorsiti obboleeyyan kee odoo jettuutiti amata 12 yeroo intalti tun geessu bireesii isii san cufaatu darbite fiigu sente hayaskuulis dhayite yeroo fiidu ta duraa ni injifatamte obboleeyyan kee eeganaa bara 1956tti Awustiraaliyaan olompikii qopheessite. Olompikii san dhayteen sinja intalti doktortichi miilli kee lafa hin tuquu paaraalaayiziidhaati tajeeni olompikii san dhayte bara 1956tti jechuun achitti dorgommiigaa 100 meetira dhibbaati jira mokam ta 200 jira bara ta 400 jiraami isiin obboleeyyan kiyya ta 100 fi ta 200 san dorgomteetiti sadaffaa baate buronzii fudhatte akkamittiin sadaffaa bahuu hin qabuwan rikardii cabsuun qabaa jetteetiti bara 1960 room Itaalitti qophaawe achi dhayte obboleeyyan kiyya meetira 100 meetira 200 meetira 400 tokkoffaa baateetiti rikardii cabsitee yeroo duraatiif shamarri rikardii cabsitee dahaba 3 ta fudhatte intala san qofa taateen isiniin jaa maal jettaniin in dandeessuu dikshiinarii jaamtu tana sagalarra kaayaatti filaashitti dhawa meelaa ligaa billaahi aleeg hin deemtu jeeni bar ayyoon waan feete ta'uu dandeessaa waan feete wanni isiin kaayyoon maal ani wal dorgommii ispirister jaaniini miti akka Hussein Bolt san jechuu bar tokkoffaa baateen isiniin jaa jaalawwan kiyya ka islaama
wanni hin dandayamne waan takka hin jiru garuu waan tahuu feenu san maaliif tahuu feenaadha rakkoon ammantan irra hedduun namaa jaalawwan kiyya ka islaamaa beekamaa namuutu tahuu fadha kuni namni aylii qabu irratti waliin dhibu garuu beekamtii san maaliif feetaa akka muslimatti yoo an nagaafatan kaayyoon teenya beekamaa ta'uu fi miti dhaamsa ati qabdu kana gaggeessuuf ta'uu qabu beekamtiin wasiilaadha karaadha hin agarre yoo amman tana sheekni beekamaan tokko hawaasni ka beeku gabbahee hawaasa isaatiin masgiida kana jaarraa mallaqa walitti baasaa yoo je'eefi gurbaan biraa tokko aboo masgiida jaaruuf deemna mallaqa walitti baasaa yoo je'e takkaa miti sheeka beeynu san mallaqa guddaa itti ergee waan miliyoonaan lakkaa'uun masgiida akka jaaramu godha gartee wasiilaa sanitti beekuu qabna jechuu jaalawwan kiyya ka islaamaa amma irra hedduu shabaabaa yoo laalte warabbil kaaba hin geenyeeni akkunuma tasa beekamtiin itti dhufteetiti eegasii waan godhuun hin beeku gariin keenya ammoo mallaqa namarraa nyaachuuf beekamuu nama fadhuutu jira ni beekamta saniis abshiriin sin jaabar alharbu sana walmaska yoom guyyaa takka garuu ajaan teenya ni baate waan akkasii feetanii obboleeyyan kiyya ka islaamaa amma yoo dirree dawaa laalte dirree dawaan biyya bareedduudha guddachuu jirtis hin didu tanaas rabbiilleen guddisee bakka duraanii teenyatti illee rabbi nu haa deebisu biyya jaalalaati jaalala ajaa'ibaati jira namuutuutu sisimata abbaan fadhe karaa fadhe yoo deemuu fadhe dirree dawaa tana xuqeeti bar jabuutii yoo deeme jabuutii deema yaman yoo deemuu fadhe asiin dhufee dirree seenee jabuutii dhaqee akkasii yaman dhaq yoo suudii fadhees akkasuma deema hatta idduu takka piroosasnilleen eegaltee jirti asuma tuqee jabuutiin akkasitti biyya biraa deemuu ture gaafa duraa san jaalala ajaa'ibaatiitu ture obboleeyyan kiyya tunilleen amman tana nu keessaanii dhabamte saniis akkamitti deebisachuu dandeenya yeroo teenya waan hin jirre irratti sa'aa 17 guutuu obboleeyyan kiyya ka islaamaa sooshaal miidiyaa irratti yoo turre hawaasa keenyaaf dhiisiitii lubbuu teenyaafuu waan takka godhuu hin dandeenyu wallaahi tana gorsa jaalalaa narraa fudhadha cal janneetuma sooshaal miidiyaa irratti yeroo teenya ta'achirratti ajjeesnu yoo ta'an hawaasa keenya dhiisaati lubbuu teenyaaf jijjiirama fiduu hin dandeenyu amma irra hedduu dardaraa fi shamaraa yoo laalte nagayuma haadhaa fi abbaan isaanii madarsaa maallaqa irraa kafalan malee warabbil kaaba madarsaa san qara'uu hin fadhu odoon deemu jiruutiti sabtii akka kalee asrii salaateetiin masgiida irraa deemu jira mucaa tokko wajjiinii wal agarre madarsaa inni qara'uu fi isa dha'uu hin fadhu yeroo wal agarru asrii salaatee hin jeeni meeshaa tana mana geesseetiin sanbooda salaataa jee aya jama'umaatu isa dabare malee sa'aan asrii hin baane abshir sa'aan sirraa hin baane garuu jama'aa lammadaa tana dhaqqabachuudhaaf daddafii meeshaa geessin jeen maal naan jeeni beetaa haka aboo madarsaa tana qara'uu hin fadhuu jeediti mucaa kiyya ayman kudokkollee tuq amma inni 8 qara amata 4 booda intaraansii yuunivarsitii dhaqaa obsa inni qabu hin qabuu naan jean ani amman tana intaransiidha arkaa isiitiin jibbee naan jee madarsaa maaliif jibbitee jennaan namni qara'eehuu bakka hin geenye naan jee amma akkanuma hin jennu dhuga ni jennamu hin jennu kaameeraan sirra hin jirtu sagalee ta'e ol fuudhii jeega garuu gurbaa tokko qara'ee ka dalagaa dhabe san isa san qofa maal laalta nama biraawoo namni biraan jiru awoo takka isinii jiru haya sallu ala nabi ani amiiraan ja'an khadiir juwaar ibraahim ni beeytani ni beeytan moo hin beeytan garuu inni akkaataa itti dhufe ni beeytani ani ilma ganda kiyyaati bar hay isa hin agartuu hin jeenan ammantan waan biraati miti guddoon fuudheef amma bar yoo callaa qabaatte namni ati mangistii sinja innaawa callaa miti yoo ati iswaagaastikoo taatee zannatti aboo war ati mangistii damiinaa bar sinjaa bar
inni garuu bikulli ma'ana alkalima mangistiidhaan sin jedha akkatti dhufe mee ni beeytaa hin jeellal waan meeqa injifatee honnoo ijoollee dirree dawaatii miti amiira katee kana hin agartuu hin jeen ammi isaan ammas nama biraa aziid lakiin jeen yoo fedhe ijoollee dirree dawaa garii kadalagaan arkanne jee anasiima Profeesar Abu Maryam Fahmi Abbas Yuunivarsiitii dirree dawaa qaraasisa haya inni ijoollee dirree dawaatii mi asumatti kubbaa hojii taphachuu hin turre hin jeen yoo ijoollee dirree dawaa naa lakkaawii tamilkooyte jette nama hedduun sii lakkaawa garuu takka kadalagaa hin arkanne isa sallaallee yoonin anqaraatii qaree humaa takka bakka guddaa hin gayu jechuun san mal jechuudha obboleesso fi ammas qadarri keetii fi qadarri gurbaa sanii wahii takkaaf obboleesso ati yoo jabaatte ni dandeessa garuu waan akkam feena ni beetanii hoggu takkatti beekamu hoggu takkatti tujjaaromuu san feena nuti akkannin jirtu yoo hattuu taate malee waayyuu ta nama dhibdu the first step san booda ni laaffatti nama dura dhaabbattee haasa'uun guyyaa duraa yoo sitti ulfaate guyyaa duraa eegasi wallahi easy breathing tajaanin sani akkuma nama hafuura baafatuuti maaliif atis waan si barbaachisu hogguutu godhaatiti dhufta ni laaffata jechuu obboleeyyan kiyya kaslaamaa yeroo teenya waan hin jirreen warabbil kaaba dabarsuu hin qabnu akkunumatti salaata subii ka hin salaanne social media gubbarratti akkana qaaxiraa bullee dabarsuun tun hawaasa keenya lakkisaan jee bar lubbuu teenyaafuu jaalawwan kiyya ka islaamaa waan takka nuuf hin gootu barnoota keenyatti cimneetiti lubbuu teenyaa fi hawaasa keenyaa fi biyya teenya gara if duraasan ceesisuu qabnaan isin hin jaa tanaas yoo nuti murannoo qabaanne rabbiin galma nuu gaya nu cufaatiifuu warra rabbiin yaadaa muraada isaanii guuteef rabbiin waa taasisu kaayyoon teenya ka ta'uu qabdu jaalala rabbii arkachuufi sana haa taatu kaayyoon tee maalii yoo sin jaan jaalala rabbiitiifi mana bareedaa sana arkachuufi jeen waridwaanun min allaahi akbar jaalala rabbiitu firdoosa la'aalaa sanirra caala huural ayni gurbaan xiqqaan aayata jannataa qareebar laggootii takkuma nuudhae malee laggootii farshoo aannan bishaan deema san cufarra rabbiin an sirraa jaaladheetin jira amma booda sirratti hin dallanuu warabbil kaaba saniitu tuuturra caala mujjiruu artifishaala ta'amman tanaa tana dhiisin isinin jaa sanirratti haa xiyyeeffannu kaayyoon tee maalii jennaan jaalala rabbii arkachuufi yoo akkasitti beekamtiin nutti dhufte humaa takka nun gootuun isinin jaa yoo waan biraa taate ammoo daaraa nama gooti tokkichummaan teenyas waatasimuu bihablillaahi jami'an walaa tafarraqu tokkummaa karaa biraa barbaannee bara tanaafi fashallee bara hin agarree waan ja'amtuutu jira yoo gubbaa isii ilaalan bareedduudha ani xiqqoo ofii naa godhaagaa dubbii sharafuu tanaan jaaladha beete maal jee ja'an hin agarree amma garii rasuula keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni arrabsanii bara obboleeyyan kiyya kanaatu baa ni arrabsa muslimni saraddii godha hogguutu akkunuma jira isin amma takkichaa sallaaltan malee yoo sila ganda social media ummata faranjii tanaan daawwadhaan beete New York Post TV New York Times tu jira abbaan fadhe beekamuu yoo fadhe rasuula sallallahu alaihi wa alihi wasallam arrabsu yookaanu amantaa islaama irratti kitaaba baasu kitaabni amantaa islaamaa arrabsu irratti baatu amataa gadaa kitaaba meeqa seetanni beetanii kitaaba 60 baha amatatti ati gurbaa qancarree salphataa daaraa takka tiktok irratti agartee didi koomantii dhufte ustaad deebisiif gaa gurbaa kanaan jedha kana daaraa kanaaf hin deebisa kitaaba 60 sin jeebar kitaaba 60 sanirraan kasiga bestsellerta New York Post irratti siiba kitaaba abalu baase number waahid tokkoffaa 752 faa achirrata yoo siigale jaalogo rasuula sallallahu alaihi wa alihi wasallam beekamuudhaaf numa arrabsan ajallakumullah taniin an itti fadhe haasawo ja'amtuutu jiraa isinin hin jenne haasawo san keessa mal ja'an ni beeta abaluu jee barnaardu shawii jee maarree jee ni ja'an sila rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam jiraate
rakkoo addunyaa tana buna takka amman tanagaa yeroo shaayii fi bunnaa san yeroo san keessatti bar furmaata nuu fidaa ja'anii yoo amma laalte namuutu ni haasawan keessa isii yoo achi deemte ammoo ammas nuu kaa'ee bar maa ittiin fayyadamne quraanaa fi hadiisni nu biran jiru leeyluhaa kanahaarihaa jee bar halkan isii guyyaadha akka guyyaatti nama muslimaaf halkanii fi guyyaan takkumaa isin maaliif quraanaa fi hadiisa sahihaatun lafa jiraga sanin keenya fi garuu maa yaqbalsh fallaawaan inni deemuu deemte gaa quraanaa fi hadiisni saniifin qeeballe malee bar rakkoo addunyaa furamuudhaas warabbil kaaba akkaan du'a kiyya beekuttiin beeka quraanaa fi hadiisni rakkoo teenya nuufi furanii haraaraa feeta keessaa hin bahaa yoo je faman ittabaa hudaaya falaa yadillu walaa yashqa namni qaceellootii jala deeme namni amantaa islaamaa qabate namni qur'aana qabate namni nabi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qabate addunyaa tana keessatti falaa yadil hin jallatu jeebar walaa yashqa akhiratti ibidda jahannam seenee hin hongawuu je ayatni tun warra isinirratti fassaramte rabbi isin haa godhu warra addunyatti hin jallanne warra akhiratti hin hongoyne isinii fi hortee teessanillee rabbi isin haa godhu waan feete keessaa nin baha qur'aanaa fi hadiisa sahiha qabannan warabbil kaaba ni baat gaafa tokko 2013 jabuutiin dhaqe anillee waan nama gaddisiisu bar biyya ameerikaatillee dhaquu sanillee numaan hawwa ture bar aboo wallaahi miskiinaan siin jaa aboo gaafa san aboo deemtu malee naan jaanii aboo taa deemi naan jaan haya 2010 takkarraa bar 2013 achi dhaqeeti boo interviewun tiyyalleen badde boo yaaboo garuu maal jette ijoolleen ni beektaa nama waraqaan duraa baddee fayyaa qabaatee bareede suma qofa agarree naan jaan istigaaraa ammas namatti salaate suma qofa agarree naan jaan maaliif ameerikaa yoo dheete ameerikaa dhaquudhaaf piroosesni yoo si eegalame istigaaraan salaatu obboleessu yaa rabbi naafilii moo lakki yaa rabbi ameerikumaan fadha malee annaafiliin hin jirtu guyyaan achi dhaqee waan hin jechuu fedhe tanaan isin hima gammachuu tana malee rabbiin gaddee isinirraa qabu mucaadha achitti khutubaa godha garuu sigaaraa dhuga gurbaan kun aaqila nama beekumsa qabu namuutu waan itti mokkorameetu jira abbaa fadheen siin jaabar abbaa fadhu daa'ii taa fadhu aalima taa yoo rabbiin sitrii isaa irra kaaye malee akka rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ja'anitti dilii takka qaba namuutu dilii san hogguutuu tatti daddeebi'u hogguutu tatti deebi'a san qaba mucaan kun amma sigaaraa tana haa jennuun sigaaraa tana dhuga gaafa kan maal jeeni beeta sa'ani minbara rasuula irratti sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bahaa orma kana gorsaatitiin afaan ajaawaa kanaan salawaata buusaa je amata meeqa akkana jiraadhe arrarraa eegalee narratti haraamii jee ta harkaa qabu war qabsiisee hin dhuyne warabbil kaaba unnoo 2013 amman tana 2023 miti amata kudhan sigaaraa hin dhuynen sinjaaboo mal jettan faman ittabaa hudaaya falaa yadillu walaa yashqa maali ni beeyta durallal wanti tun fokkottuudhaan aylii isaa keessa qofa jiraachuu turte aylii tanarraa gama qalbiiti deebise amma bar dardara tokko yoo gaafatu maaliif hin salaannee yoo jetteen waa soddoma ammaas dhaabbadhee si himuun hin danda'an saahiba hamaa if hifachuu haraaraa waan dil tokko yaamuu dandeessa garuu rabbiin jalla jalaalu rabbi waaluma lamaan dhawe namaatu haasawa guddata malee qur'aana haasawa guddatu agarte hadiisa haasawa guddatu agarte gabaabaa bar falaa saddaqa walaa sallaa jeen rabbiin hin amanne salaataaf hin salaannee jeen tanaafi yoo jettee muslimti jan hay akkamitti bu'an muslimaa jaa muslima asiitiga muslima asiin taane muslima asii jaanan warabbil kaaba jum'ataan eegalaa miti xaaharan qabu haya shamaraatuutu akkas jechuu qaba asii miti ammuma qaama dhiqatee gara masgiidaa deemaa gurbaan san maal godhe lal as turte ni beekaan ajooytu akka ture garuu gama qalbii isaa yeroo fidun narraa hin deemtu je'eetuma darbe onnooti amata 10
reefun tana yeroo haasa'u jalqabnu maal waliin jenne waan feene tahuu dandeenyaa waliin hin jenne waan feete atii fi murannoo teeti yeroo kana jennu bar wahayyuutu akkana iizii biriizitti sii dhuftii mitii bar karaa kana gubbaa obboleessoo karaa laafaa hin se'in karaa shokkolaataa fi ililliin keessa jirtu sitti hin fakkaatin dhaamsa bareedaa kanaan namaa dabarsa yeroo jette karaa qoree qofaan masqaan guutame nama ati saahiba kiyya jettuutuutu bar if duuba si harkisa ati yoo ni dhageessaani kaayyoo tiyya galmaanin gayaa nama jee abbaa keetiin sin jaabar hin taatuu yoo sin jee tahiiti garsiisini maalayyaa nama biraa silaa taarriqa tokko finna sa'aanni kutti malee gurbaa takkaatu jira James Garner ja'aniiniti hattaa filimnilleen irraa dalagame miskiina godaanaa ture bar eegana maltaay miliyeenar stock ganda New York san dhaqeetiti tujjaarate ilma isaatiin mal jeenni beetanii jaalawwan kiyya isaa amata 8 qabeetiiti ilma isaa san yaa ilma kiyya waan takka tahuu yoo feete atii fi kaayyoo teetii jeen waan feete tahuu dandeessaa yoo anuu hin dandeessu sin jee anaahuu nan dhagayinii jeen akkana tahuu qabda Sheekh Amin Ibrootiin nan jee bar fitnaadhaaf labbaa hin galin gurra kee alan kaayinii nan jeen yoo kana abalu maal nan jaa hogguutu ati waanuma namni sin jee laaltaa waan fadhe haa jehu walli baalak aboo jee innan ta'awru inyan saraan lan jeein yoo arran tana haraaraan mokkoramte yoo dhiste duraan akkana ture barsin jaa hii dubaree gurra kannitaafi namni kama daalamu amman tanaani malee waan dabareeni arra dura waan feete ta'i amma maayyiitu laalama maayyiin tee akkami nu cufaatu rabbii beeka amata 10 dura maal turre tanaan isinin jaa yoon isini dheeradhallee ofii naa godha yoon hin dhugaa qunname rabbi irraahi yoo dogoggore hammeenya nafseetiyyaatiif lubbuutiyyaa irraahi karaa bareedaa kana isin yaadachiisee itti hojjechuu dhabu irraayis Allahan intikama isiniif karaa jannataa dildila isinii ta'e ani bidda jahannam keessatti na darbu irraayis waliyaadu billaa Allahan intikama anis kanin dubbadhe isinillee warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbi nu haa godhu nu cufaatu rabbii yaadaa muraada keenya rabbi nu haa guutu haajaa teenya tafacaate walitti nu haa qabu addunyaa fi akhira rabbi jiruu gaarii nu haa jiraachisu addunyaa fi akhiratti rabbi nu haa milkeessu aboo dardara galmeen isaaniif bakka geesse rabbi isin haa godhu shamara kaayyoon teessan isinii guutamte rabbi isin haa godhu khayrii cufaatu rabbi walitti isiniif haa qabu hamtuu cufaatu rabbi isinirraa haa qabu kaayyoo teessan mara arran tana keessatti rabbiin isiniif haa guutu allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala jamiil mursaliin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh